daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya nam jabaa guyyaa irraatiin seenaa nam jabaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu Abdii Daggafaatii. Akka xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Gurraacha olaantummaan biyyoota lixaa fi uummata adii addeeffatee mormu gabaabaa qalbiin dheeraa soraa tokko yookaan hin qabne gurraachummaa isaa kan jaallatu jechoota dinqisiisoo fi soora qolqalbii ta'an dubbachuun kan beekamu Rooberti Mugaabeen akka lakkoofsa Awuroopaatti gurraandhala 21 bara 1924 maatii hiyyeeyyii shoonaa irraa kibba dhiyaa Reedishiyaa Kutamaa jedhamutti dhalate. Mugaabeen digirii kabajaa dabalatee walumaa galatti digiriiwwan 22 kan qabu yoo ta'u digirii isaa jalqabaa biyya Afrikaa kibbaa Yuunivarsiitii Foort Haaritti bara 1951 muummee barnoota afaan Ingilizii fi seenaan fudhate. Biyya Gaanaattis gosa barnoota ikoonomiksii kan qoote Mugaabeen Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa fi Yuunivarsiitii London irraa barnoota fagootiin digirii 6 qabu ture. Mugaabeen osoo gara siyaasaatti hin makamiin dura ogummaa armee isaa kan ta'e barsiisummaatiin kolleejjiiwwan garaagaraa keessatti barsiisaa kan ture yoo ta'u, Zimbaabuween bittaa warra adii jalaa bilisa akka baatuufis paartii ganuudhaan qabsaa'aa nama turedha. Mugaabeen bara 1964 hanga bara 1974tti waggaa 10 mana hidhaa keessatti dararaa argaa turullee bara 1980 erga Zimbaabuween bittaa warra adii jalaa bilisa baatee garuu ministeera muummee biyyattii ta'uun filame. Yeroo hoogganaa biyyattii ta'uun filamuttis warreen adii fi morkattoota siyaasaa kan biroo sirriitti falmachuudhaan akkasumas ilaalcha siyaasaa gochaa irratti xiyyeeffate qabaachuutiin nama beekamu ture. Mugaabeen bara 1980 hanga bara 1987tti ministeera muummee ta'uun bara 1987 hanga bara 2017tti ammoo pirezidaantii Zimbaabuwee ta'uudhaan tajaajilaa kan ture yoo ta'u, hooggantoota Afrikaa yeroo sanaatti dhiibbaa uumaa kan turan keessaa isa hangafaati. Mirga gurraachotaaf carraa argate hundatti fayyadamee dubbachuuf sodaa tokko yookaan hin qabne Mugaabeen waltajjii garaagaraa irratti yoo inni dubbatu Afrikaanonni dubbii isaatti gammaduun harka rukutu. Hooggantoonni biyyoota lixaa ammoo gurraan yoo dhaggeeffatan nama taa'ee san ilaaluuf har'ammoo maal nuun jedhin laata jedhanii kan siqe kan fakkaatu. Rooberti Mugaabeen waltajjii gurguddoo addunyaa fi Afrikaatti qophaa'u irratti haasawaa godhuun ajandaa miidiyaalee gurguddoo ta'uun nama beekamudha. Afrikaa keessatti seera namni hundi kabaju yoo jiraate jecha baatirii loo jettu qofaadha. Otoo haadha manaa qabduu barattoota kee faana jiraachuu sitti tola yoo ta'e haadha manaa keetiif yuunifoormii barataa bitiif. Dubartoonni hundi haga qoricha HIV AIDS argamutti walqunnamtii saalaa hin hojjennu osoo jedhanii dhiironni qoricha isaa guyyaa 30 keessatti argatu ture. Yoo jaalalleen kee galgala qofaa si waliin haasa'uuf yookaan si waliin taphachuuf si barbaada ta'e ati nama waliin jiraachaa jirta osoo hin taane booqee busaa waliini. Kanneen jechoota Rooberti Mugaabeen waltajjii garaagaraa irratti fayyadame keessaa isaan muraasa. Bara 2016 yaa'ii waliigalaa 26ffaa galma gamtaa Afrikaa Finfinneetti taa'ame irratti Mugaabeen haasawaa taasiseen leellistoota paan afrikaanizimii fi uummattoota gurraachatti onnee kan ture. Hooggantoota dhaabbilee Awurooppaa fi Ameerikaa irraa dhufaniif ammoo dhukkubbii mataa ture. Mugaabeen haasawaa isaanii keessatti hooggantoota biyyoota lixaa irraa dhufan kanneen maqaa isaanii waamuun na dhageessu nuti bilisa ta'uu barbaanna, siyaasaa fi diinagdee keenya gidduu seentummaa keessan malee geggeeffachuu barbaanna. Sababni isaa nuti Afrikaanota biyyoota 54ti, kanaaf waa'ee Afrikaanuma Afrikaanotaaf dhiisaa yoo jedhu kaan haasawaa isaanii kanatti gammadee harka walitti rukute. Kan hafan ammoo ijaaf gurra isaanii waltajjii irraa hin buqqisne. Itti dabaluun tarii har'a nuti sirna kolonii jalaa bilisa baanee jechuu dandeenya. Dhugaan jirtu garuu akkas miti. Har'a gurraachonni gara Awurooppaa fi Ameerikaa baqachuudhaaf lubbuu isaanii qaalii dhabaa jiru. Dhaloonni amma jiru Afrikaanummaa isaatti boonuu qabuun ergaa isaanii guyyaa sanaa ture. Egaa kun kanumaan osoo jiruu dachee namaafis gaariifis garaa hin laafne uumama hunda ija tokkoon kan laaltu kun fulbaana 6 bara 2019 Rooberti Mugaabee ofitti fudhatte. Kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf qaban kana fakkaata ture. Qophii kana qindeessuun isin waliin kan ture Abdii Daggafaatii. Torbee qophii biroon dhaga walitti deebinutti turtii gaarii.